akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jecha Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessaa qimamochii lammiiwwan kiyya sinin jedha. Egaa Abrahaam jechuudha yeroo darbee roottaadhaanii gara halaa hin deemini mucaa keenyaa sumatti guddifnaa anis si gargaaraa jedheeni akka waliin haasawanii ni beektu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee sittan himaa haalan irra ga'inaan jettee turte isa biraanis immoo warreeni ishii doorsisan yookiin immoo ishii sodaachisan akka jiranitti dubbattee turte. Isaanis immoo Buruukii fi Abeelidha. Buruukii fi Abeelitti himee jira. Buruukitti bilbilaan himee Abeeliin immoo asumatti iyyuu waameetoo jira yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Sana dura nan shakkee jechuudha. Hani maaliifi kana dura roottaa waan irratti taasiste waan irratti hojjatte hundumti keessaniyyuu ni beektu jechuudha. Ammas inaaffaadhaan irratti ka'anii waliigalteen hojjechaa jiru moo maalidha? Ermeellaanoo eessa jirti? Ermeellaan eessa jirti? Edda gaafa guyyaa beelloo sana uffatanii viidiyoo waraabaniiti an ermeellaadhaan hin argine jechuudha karaa mataa kiyyaa. Haa ta'u malee eessa jirti? Maal hojjechaa jiru? Maal gochuufi? Buruukii suuta jedhee jira. Abeelillee qasqas jedhee jira. Maalidha? Moo sila jaarsummaan qabameefidha kan jedhu keessa kiyyaa na nyaachaa jira jechuudha. Maaliifi Abrahaam amma jaarsummaan qabatameera aniif ishii walitti deebinaa hin jenne jechuudha. Haalli Abrahaam ittiin haasawaa jiru akka daa'ima nama guddistuu tokko yookiin immoo akka hojjettu tokko akkasittidhaanii roottaa irratti kan inni haasawaa jiru jechuudha. Mucaa kiyya guddisaa jirti, mucaa kunaa guddisii maal ta'e kan jechaa jiru jechuudha. Ishii haa ta'u. Kanaafiyyuu ani akka ishee mucaa kiyya fuutee deemtus hin barbaadu. Kallattii garaagaraanis sababa kootiin akka dursinni sirra ga'us hin barbaadu. Isa kanaafiyyuu haala herreggeessee akka ishiin natti himtu nan barbaada jedhe jechuudha. Egaa sana irratti hin dhufte jechuudha. Yeroo ishiin dhuftee jettutti waan haasofnee akkamii sittan himanaan jettee turte naani anaan naariifachiistee na waamteetoo jirta jettee jechuudha. Egaa mana mataa irti natti fakkaatee isa biraan qiffe godheete jechuudha. Seeraanii naganaan jedheeniiti hanga gatan taruu dirasitti kan nagaa gaafachaa ture kolfaa turte jechuudha. Yeroo isaan kolfanii yeroo haala kanadhaanii gammadanii namatti tolaa jechuudha. Garummoo waan baay'ee jira beektu waan baay'eetu jira. Wanti immoo tuttuqqaa gaa'illi immoo dhaqamee tuttuqamuu jalqabnaanii in ulfaata jechuudha. Haa ta'u malee ati egaa akka namoonni si doorsisaa jiran yookiin immoo sodaachisaa jiran yennaanii isa kanaafiyyuu itti himeetu jira eenyuma isaaniittiyyuu. Abeel immoo hin dhufa yennaanii ergaa waraabessi darbee sareen dutaa jetteen. Kana jechuun eddananii waan hundumayyuu xumuree eddanan abdii kutadhee edda wanti hundumtiyyuu ta'ee xumurame booddee kana hati kana gootu jechuu ishiitidha jechuudha. Abrahaam maal jechuu barbaaddee hiikni isaa maalidha jechaa ture jechuudha. Hiikni isaa ifadha jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee ani wantini of duuba deebi'u hin jiru. Deemuun koo deemuudhuma jetteen jechuudha. Mucaas immoo maaf iddeen dhufiini mucaa arguu barbaadeetoo jira jennaanii rafeetoo jira jennaan kaleessa sirrafee har'a sirrafaa maalidha ani mucaa rafuu hin barbaadu hojjetee kan of jijjiiru ta'uu qaba malee yeroo isaatti irrafaa yeroo isaatti immoo hin hojjeta yoo barbaades immoo hani akkan barbaadetti jiraachisuun nan danda'a jetteetoo jirti jechuudha. Kana jechuun iddoo lamatti jechuudha kan nuti yaadnu jechuudha. Tokkoffaa inaaffaa yoo irratti ka'e lammaffaa immoo dhugumaan araarsifatee jechuudha gara jireenya isaatiitti deebi'uu yoo barbaade gara manaatti akka deebitu jechuun kun maalidha? Garuu immoo Abrahaam asaaddootti dogoggoru jira jechuudha. Mucaa kiyya naaf guddisaa haadha mucaa kiyyaati maalidha iddoo jedhutti jechuudha. Innaa mucaa keenya mucaa kootii fi mucaa kee jechuu qabda. Isa biraanis immoo walumaan guddisuudha. Adda addummaan hin barbaachisu. Namni tokko jechuudha wanta balleessi tokkodhaaf jechuudha. Maaliif kan inni namanne jechuudha. Amma fakkeenyaaf
Abrahaam hangana kan hin jedhamne balleesseera. Ruuttaanis yeroo isaatti balleessiteetti amma garuu kana biraamidha jechuudha. Kan irra caaleetu mul'ate jechuudha. Kanaafiyyuu kan balleesse tokko irratti jechuudha dhiifamni waaqa biraa nuu kenname jechuudha. Jilbeeffatee dhiifama naa godhi. Anis si'in yakkeera si'in balleesseera wanta ta'eef dhugumaan balleesseera. Balleessee ta'uu danda'a jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Jala kaa'u ta'uu danda'a jechuudha. Egaa kana keessatti jechuudha osuma isaan kana haasawaatu jiraanu isin sosoduuf dubatti hin deebi'u bakka wanti hundumtiyyuu ta'ee darbeera jettee jechuudha gara dubatti hin deebi'in jedheeni jechuudha. Abrahaam isa darbetti akka tuqamu waan tokko akka itti himame raawwanne jedhamu hin barbaadu uumama isaa keessatti inni jechuudha inni dhufe jechuudha Abeel gaafa inni dhufe jedhu Abeel ani kan isin jedhu keessaa akeekkachiisa sitti laachuufan dhufe yookiin immoo akeekkachiisa sitti laachuufan si waame isa kanas kana booddee kallattuma kamiinuu karuma kamiiniyyuu karaa ruuttaan baate yookiin immoo waa'ee ruuttaa akka ati haasoftu hin barbaadu hin fedhu jedheen jechuudha. Maaliifi akkati kallattiilee garaagaraadhaan waan baay'ee natti himteetu jirti waan baay'ees taasisaa akkati jirtu. Isa kanaafiyyuu warra karaa koo jiranii kallattuma kamiiniyyuu oma tokko akka irratti raawwanne nagaan akka jiraattu sababa keessaniidhaaf sababa keenyaadhaaf ruuttaan biyya gadi dhiistee deemuudhaaf jetti biyya dhiistee deemu hin barbaachisu nagaan akka jiraattu oma tokkoyyuu irraan akkasin hin geenye anis kanaa booddee bakka ishiin jirtutti ishiin jeequ jedheen jechuudha. Yeroo kanatti ruuttaadha waan barbaade dubbadheennaani ani wanti nani barbaadus hin jiru garuu immoo yeroo darbee bilbilee karaa nama biraa na waameetu wantoota biraa yaalaa ture akkasumas immoo narratti waan biraa yaaddee jirtanaan jedhee na gaafachaatu ture. Ani dhugaa dubbachuudhaaf hangan deemuttis yoo ta'e kallattuma kamiiniyyuu naannoo koo akka hin geenye iddoo koo akka hin geenye yoo moo barbaaddan immoo wanti isin gochuuf kaayyeeffattanii karoorfattanii jirtanii hojjechuudhaaf yoo jettaniitu ta'e uma rakkoon tokko illee hin jiru hojjechuu ni dandeessu mirga keessanii kaleessas darbeera har'as nan darbaa wanti isin fiddan hin jiretti guutumaan guutate jechuudha. Sana booda Abeelis immoo jechuudha balleessinee ta'uu danda'a egaa ammas balleessinee irraan hin jiru isaan bira jechuudha balleessinee ta'uu danda'a wanta ta'eefi sababa keenyaaf jettee akka ati biyyaa baatu hin barbaannu anas ta'e Buruuk Ermeellaas ta'e dhiifama si gaafanna yeroo dhiifamaa siif hin qabaanna nagaadhaan jiraachuu ni dandeessa wanti nu baqachuudhaaf si deemsisuu hin jiru jennaan inni kun na bira gahuu dhiisuun kee baay'eedhaan natti tola garuu immoo yaada koo fi murtee koo wanti na jijjiirsisu tokkollee hin jiru jettee jechuudha. Ruuttaa kana jechuudha wanti ishii jaaladhu takka jechuudha na daftee of hin kennitu bakka daftee of hin kennitu jechuudha. Yeroo tokko maali yoo dhiifama gootee maali yoo tole jettee hin jenna jechuudha. Garuu immoo tole namoonni yeroo baay'ee tole eshi jedhanii miidhamtoota ta'u jechuudha. Maaliif borus tokko balleessee dhufee dhiifamaadhaanii eshi borus tokko balleessee dhufee dhiifama jedhaanii eshi dhiifama wanti hundumtuu yeroo darbu dhiifama biraan darbitu ishiinis hin jedha si tuffate jechuudha namni gaafa sana jechuudha. Ruuttaan alli ishiin deemtus hin jiru Suuzlaandii jedhanis Kanaadaan jedhanis iddumti ishiin deemtu hin jiru mucaa coocii kana fudhattee jechuudha. Haatiyyuu ittiin kennan garuu immoo jechuudha takka ancaraccarsiisi bakka takka ancaraccarsiisi jaarsummaa qabamee jiru keessattis jechuudha dhugaa jiru dubbadhaati. Iddoo sirreessuun itti maal akka gochuun malu adda baasiti gaa'ela keetti deebi'ii mucaa keettiidhaaf aarsaa kaffalisiin jenna maaliif dhalli kee sammuu guutuudhaan yaada guutuudhaan akka guddatu namni aarsaa kana caaluyyuu yeroo itti kaffalu ni jira aarsaa hin kaffalle jechuu keenya miti garuu waan baay'ee taateetta kana caala immoo dhala ofiitiif yeroo itti aarsaa kaffalan ni jira sammuu guutuudhaan yaada guutuudhaan waan baay'ee kana viidiyoo kana yeroo argu sammuun isaayyuu boruyyuu tuqamuu danda'a isin immoo gargar baatanii hir'ina baay'ee jira sila nyaanni guutee sila dhugaatiin guutee sila uffannaan jiraatee miti jechuudha dhalli namaa wanta baay'ee
yeroo tokko sammuu yeroo hir'atu ni ta'a jechuudha. Egaa ishiin jechuudha hin diddee Abiraam immoo maal jechuu barbaadde yaada kanarratti jennaan ta'u jennaan ani mucaa kiyya naa kennee dhagaama mucaa kiyya naa kenniiti deemuu yoo barbaadde deemi jennaan mucaan si kennu hin jiru garuu immoo yeroo arguun si malutti saatii arguun si malutti yeroo isaatti in argita mucaan kee eessayyuu hin naqu nafaana jira jetteeni amma booddeedhe. Ani kana booddee sifaana dadhabuu sifaana iyyuu dadhabeetu jira humna kooti ollatti ta'ena ani ciqicciqee hin barbaadu wanta ta'eefi wanta sammuun keessi ajaje wanta keessi ajaje gochuu ni dandeessa taasisuu ni dandeessa jedheen jechuudha gaa'ee isheenis beekuma akkas gooti jechuudha sirba tokkos jala keeyyateetu jira jalqaba irratti sin jaaladha deddeebisee kan jedhu sirbee dhuma irratti immoo maalan si godhe moo maayinni sirbichi maalan si godhe kan jedhu maaf nagattee deemta eessa raquuf karoorfattee ana jaalalli kee namacheessee na kuffisutti jirame karaarrattee yeroo nachin si qayedhee ofitti naasessa deddeebisee maaloo kaa jaalalli kee burqaa koo jaalallee koo ganamaa yeroo hundumayyuu sammuu kiyya keessa naannoftaa ani sedhabee matumayyuu hin jiraadhu sin caalaa laata jedheenani inaaffaadhaan kan inni intala namaatti dhaqee har'ayyuu lubbuu koo barbaadaa jiru yoo hermeellaa dhiiste jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha obboleessa hermeellaa ta'edhaan jechuudha obboleessa hermeellaati jedhanii iyyuu mucaa wanni sana faana jechuudha dheeraa sana faana Abiraam hin dhiisu jedhe Abiraamidhaan hin dhiisu cube jalqaba irratti iyyuu barbaadaatoo jiraadhaan nan ajjeesaa jedhe maaliif jennaani lafan deemu hundumatti maqaa keenya badee hermeellaan immoo mucaa manaati jedhe mucaa manaati abeet mucaa mana osoo mucaa manaa taateetti ta'e gaafa jalqaba 400 sana kabaju jechuudha bijaamaa araboonni raftuun dhufti bijaamaa sana mi'annan qaba bijaamaa araboonni raftuudhaan gacheettee dhuftee jechuudha carqii akka nama dhabeetti ishiin akka baqa waan hundumaa ishee Abiraam argeetuma gaafuma sana ishii faana allayyaaleetu barbaadde jechuudha ta'uu dide malee jechuudha. Mee dubara manaa innaa jettu in salfattu isa yoo fishiiti barbaaddee dhufte meeyyii Abiraam ittiin dhadheennaanii akkas naan hin jedhiinii mucaa manaatidha ijoolleen isaan sun fuudhanii manaa bahanii har'a maqaan keenya nu badee lafa golobee lafa iddiriitti nuti taa'uu dhabnee dadhabneetu jirra kanaafiyyuu Abiraamidhaan biyyittii kanarraa godaansiseen ofii kootiifis godaanaa salphinni kana caalu gidiraan kana caalu hin jiru jedhee Abiraamidhaan barbaadaatu jira jechuudha. Akkami waan saasin fedhu jedheen dhiisa immoo deebii osoo nuu laatanii mee gaariidha namoonni baay'een jechuudha hermeellaan eessa jirti jechaa jiru jechuudha isaan sun waa'ee hermeellaan dubbatan Abiraam waa'ee hermeellaan dubbatu hermeellaan akkana baatee waa'ee ishiin dubbachaa jirtu arraf shiishamee wayyaa shiishameen kun mammadha balaan buutas niin jechuun jaaladha gooftaan koo sinaa eebbisu maatiin haa ta'uu keessan na jabeessuu keessan itti fufaa